An kan jedhu Sumayyaa argitaniitu Sumayyaadha moo anchi manfas ነሽ እንደ ሱመያ አንቺ ሰው ነው? እኔ ራሱ ፈራ ሶዳጤ እኔ ሱመያ ገና nama ta'e maani nama moo sheetan jinni keessara jechuun maan namni Itoophiyaa maayini wallaggayyuu guyyaa lama deemanii dhufuuf hin finne. Haaloo hin danduyoo yee jechuun naan gallee wannoo ta'een harkaa Sumayyaa Itoophiyaa harta. Zaido inenga yene abbati yene wandimme yene liji sabariga obsi rabbi obsisiifa kennu jechuun viidiyoo kana gaafa argitu dangoota. Saido Said jechuun bishaan qopheessaa fi gaggabe wallahi gaggabe yoona namni hin beeku viidiyoo kana gaafa arguun gaggaba maaliif mana kiraayii fuudhaa oole. Akkade bakka sanaaf Sumayyaa walitti deebi'uu fi jaarsolii erga dheera walii galaa jirra. Mana kanaa jedhee mana bareedaa isa kwaalitii isee gammachiisuudhaaf jedheetu mana inni fuudhe dhiisaa kaasinitti namoo argitanii jirtu biti viidiyoo isaa ilaalaa oole. Dhugaa rabbii mana kwaalitii darajaa isaa eeggate fuudhee akka Sumayyaan koo as keessa teessi bakka na sodaatti na jaallatti. Si jaallatti? Zaid na sodaatti malee na jaallatti. Yoo mana kan argite garana lafti se'eetu kisaaraa usti gabba. Silita garuu qabdii laattee taasisu manicha qabdii laattee hineen malam godha gaayoo waa nama mudate nan kolfaan Isanni na jaallatti garana laafteedhe meeshaa guutuu qaba manni kun meeshaa guutuu qaba jedheetu mana keessa deemee waraabaa oole na nyaatu haadhoo kee sabbaa kiyyaa sibiita takaasaa hidhaa koo ayyoo hinduu takaasaa hidhaa koo biyya nabbaa kee biyyoon anaa nyaata sabbaa kee littagaa sabbaa kee lattaa jedhe namichi eessa litta jechuun Sumayyaa Itoophiyaa arti gaggabdee boo dhugaatu namni viidiyoo nu waraabe Saidoo dhugaa tu namni viidiyoo nu waraabe yerootti viidiyoo Sumayyaa laalu bannaa taachoo dhugaa rabbii yerootti Sumayyaan viidiyoo gadhiistotuma Saidoo viidiyoo nu waraabanii akka yoo akkam taalaata dhugaa rabbii kana anrifadhee onneen na tirtiru Saidoon akkamuma ta'a dhugaa rabbii. Eessuma lixaan jedheen mucaan jala dabarte galte inni mana kiraayii fuudhaaf kan mana bareedaasa samaal kana fakkaattu bakka meeshaan hin jira Sumayyaa wajjin mana kana keessa teenya Sumayyaa wajjin mana kana keessa wajjin jiraanna bakka tole naa jetti jedheetu isee gammachiisuuf jedheetu akeekisaara keessa gale qabdii laattee taa'ii mana yeroo kiraayii fuudhan qabdii dura kennu biyyee na nyaadhu kottu na ajjeese kaayessan leeta dhugaa rabbii duutee Nambade nacheefte boolla lichiste biraa deemte amma gamaadhaan gaggaba dhugaa gaggaba viidiyoo kana gaafa argu wanni oduu haaraa wayii tokko sanitti mujool garuu maqaan na oduu haaraa na biraraa oduu haaraa ajandaa yoo baay'ate laa ji'a tokko torbee tokko akkas caalaa hin turu ajandichi gaafa sii dhufu boombii dhoosaa eeggachaa mara feemasoota biraa jechuun feemasoota keenya ijoollee Oromoo biraa ajandaa guddaan naga'ee jira feemasoota keenya warroota tuktukii hojjetanii maqaa isaanii dha'u hin beektu feemasoota keenya jechuudha isaan keessa jechuudha nama dhossaatti jaartii fuuchaa jirutu na bira ga'e amma yeroo ammaa kana himbaasii keessa jirti footoon ishee na bira ga'ee jira viidiyoon ishee na bira ga'ee jira wallahi maqaa bichaanne dogoggore allaatti na nyaatte wallahi sagaleen abbichaallee na bira ga'ee jira wanti hundumtu jechuudha mucayyoon Saawudii kana keessaa baatee gara biyya biraa deemte itti heerumuu deemaa jirti dhossaatti namtichi suni
miliyoonaa tokko ol qaba fooloowersii feemasoota keenya ijoollee Oromooti. Intinidha suudii keessa jirti. Isheen suudii keessa jirti. Amma yeroo ammaa kana imbaasii keessa jirti. Wallaahi ijoolleetti imbaasii keessa footoo ishee viidiyoo ishee waraabinaa ergee sagalee inni qabuufaa natti erganii. Keessaanis ni ergaa yoo beetanii malee miidiyaa irratti ni ofuma isaatiin boombii dhoosee ba'u maaliif jennaani dhossaatti fuuchaa jira wallaahi feemasa namas hin shakkitanuu miti hin fuudha jettaniillee hin shakkitanii dhugaa rabbiin isin jira wallaahi jedhani yoon sobee dhugaa rabbii fuuchaa jira ishee baay'ee tokko nagarrame attamitti jaartii isaa hojjennan jaartiin isaa immoo baay'ee amala qabdii baay'ee nama gaarii tokko jechuudha isheen badaa tokkoon fayyadamtu yeroo tokko darbitee fayyadamtii jechuudha gaaruu jechuudha dhugaa dubbachuu fi irratti fuuchaa jira bakka inni dhokatti nama imbaasii keessa ijoolleetu imbaasii keessa jira ijoolleen keenya imbaasii keessa jiru jechuudha ijoolleen obbolaan kiyya obboleettiin koo imbaasii keessa jirti saniin booddee akkas jaartii abaluu ta'ee achi jira bakka maqaa galmeessii irratti minaamin sagalee isaa faa dhageenye naan jettee natti ergitee naan bakka jaartii abaluutti baree gara Dubaayii deemaa jirti minaamin naan jettee biyya isheen deemtullee hime ani gachitiin qabadhu gaa'eessa baay'ee yaadata dhugaa rabbi Dhaggeeffee masoota Oromootti waaqaa dhaggeeffee dhima. Dhugaa rabbii abbichi dhossee fuudhatee jaartiisaa wal mari'atanii fuudhatee ani hin beeku dhugaa rabbii wallaahi dhuguma fuuchaa jira. Ijoollee tokko keessaan isinitti hima dhugaa dubbachuuf wallaahi keessaan isinitti hima. Ana baay'ee tokko nagarrame baay'ee tokko na dhibee baay'ee tokko dinqisiifadhe dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaani osoo jaartii qabu mucaa qabdi jaartiin isaa mucaa qabdi namuma hin fuudha jettanii yaaddanii miti namuma isin yaaddanii miti garuu dhugaa rabbii amma gara intinitti geeffachaa jira imbaasii keessa jirti kaleessa dhuftee imbaasii seentee ganaa piroosesii xumurattu qabdi piroosesicha xumurattee wada Dubaay jaarsa bira deemaa jirti jechuudhaaf himasiidha dhugaa rabbii nama isin shakkitanii yoo miti isinumti yoo nageessu guyyaa tokko sagalee koo kana yoo dhaggeeffattanii gaafa iccitichi bakkee ba'u hin dubbatti yookaan mana yoo nan dubbadha feemasoota tokkotti nan hima nannos akkasii dhagaa turaa ijoollee keenya wanniidha viidiyoon sumayyaa kana fakkaata sayidoon koo kisaaraa keessa galee akkasumas immoo sumayyaan egaa akkuma isin argitan silaaddoo tokkicha gadi teessu Itoophiyaa galtee jirti hundaafiyyuu sayidootu badii qaba muslimayyuu sayidoo badii qabaani kan isaan hin jedhu dhugaa rabbii badiin sayidoodha maaliif iddoo tokkicha gadi hin taa'u muxu laanuma fi dhugaa rabbiin isin hin jedha birrii harka keessaa nyaata kanaaf birriidhaan taphata malee otoo giiftii qotoyyeessa ta'e otoo wanti ni ta'e qaxxaree taa'ee du'aayii godhata ture inni garuu olii gaffiigee kun ala birriidhaan taphata dhugaa rabbii haa nyaatu kaa hojii isaa kunoo haa argatu mana kiraayisi kunoo kisaaraa keessa galee mana kiraayii fuudhee hojii isaa sanatti argata dhugaa rabbii rakkoo bar cinqii guddaa